har'an sagalee Waaqaa irratti dubbachuu barbaadu Yesuus Kiristoos jiraataadha kan jedhu. Mee ameen. Mee waliin jennu Yesuus Kiristoos jiraataadha jedhame. Hallelujah. Inni maalidha? Jiraataadha. እርሱ ሕያው ነው. Jesus Christ is alive today. Inni jiraataadha. Ergamoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos seenaa tajaajila gooftaa Yesuus yoo barreessan bakka adda addaa irraa jalqaban. Maatiyos Abrahaam irraa jalqabe. Maariqos Yohaannis cuuphaa irraa jalqabe. Luqaas Addaam irraa jalqabe. Yohaannis immoo sagalee bara baraa jecha bara baraa irraa jalqabe. Arfan isaaniiyyuu seenaa wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yoo barreessan bakka adda addaatii jalqaban garummaa waan isin dhibu bakka tokko irratti xumuran. Du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos gabaasanii xumuran. Bakka adda addaa irraa jalqaban illee addee tokko xumuran bakka tokko xumuran du'aa ka'uu gooftaa Yesuus gabaasanii xumuran. Kun maal mul'isaa jennaan du'aan ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos du'aa ka'uun isaa lafee dugdaa amantii kiristaanaati. Foundation, backbone, center of Christianity isa jennu jechuudha. Lafee dugdaa amantii kiristaanaati. Maaliin du'aa ka'uun gooftaa Yesuus Kiristoos bakka adda addaatii jalqaban illee bakka tokkotti immoo xumuran. Maqaan Waaqa keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Addunyaa kana ragaa hundumti keenya akkuma beeknu amantaa baay'eetu jira. Filoosofii baay'eetu jira. Ideoloojii baay'eetu jira. Amantaa baay'eetu jira. Hundumti isaanii hundeessaa mata isaanii qabu. Garuu immoo hordoftoota isaatiif jedhee kan du'e immoo du'an jifatee kan ka'e gooftaa Yesuus Kiristoos qofame. Ameen. Kanaaf egaa Christianity is the only religion with a resurrected person kan jennuuf. Amantaan hundumaa warri hundeessan hindu'an biyyeettafan seenaan isaanii hin dhaabate. Akka du'aneetti seenaan isaanii hin galmeeffame. Keenya garuu nuuf jedhee gara lafaa dhufe, nuuf jedhee fannifame, nuuf jedhee du'e, du'aa kan ka'e gooftaa Yesuus Kiristoos qofame. Ameen. Kanaafuu gooftaan kiyya adda jedhame. Kiristaanummaan adda. Ameen. Kanaaf egaa gooftaan Yesuus Kiristoos siif du'e jennee yoo namatti dhugaa baanu dirqama qabna waan ta'eef yoo namatti dhugaa baanu waa'ee du'a isaa sababa laakkoofnaaf. Maaliif du'e jennaan number 1 cubbuu keetiif jedhe. Number 2 abaarsa sirraa cabsu fedhe. Cubbuu keetiif jedhe. Abaarsa sirraa cabsisaaf jedhe. Abdii jireenya bara baraa si kennisaaf jedhe. Maal laakkoofnaa jechuudha? Reason. Sababa tokkoffaa, sababa lammaffaa, sababa sadaffaa waan inni du'eefi jechuudha. Gara immoo ayyaana du'aa ka'uutti gara seenaa du'aa ka'uu gooftaa Yesuusitti immoo yoo dhufnu waa'ee du'aa ka'uu gooftaa Yesuus yoo dhalootatti dubbannu hangafa sababa laakkoofneef reason for his days du'a isaatiif sababa tokko lama sadi jennee amma garuu waa'ee du'aa ka'uu yoo dubbannu evidence dubbannaa jechuudha. Ragaa qabna. Mee ameen. Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera yoo jennu namoota hin amaninitti yoo dubbannu maal qabna? Ragaa qabna. Mee ameen. Kanaafuu egaa hojii ergamootaa boqonnaa isaa tokko lakkoofsa tokko haga 11 irra kan jiru yaada kanarratti egaa sagalee Waaqayyoo gabaabaatti kan dubbadhu. Hojii ergamootaa boqonnaa isaa tokko lakkoofsa tokko amma 11 hundumti keessanuu mana keessanitti hin dubbifattanii isa kanarratti egaa dubbadha. Egaa kutaan kun walii galatti yaada inni dubbatu Luqaas ergaa kana yoo barreessu ergaa lammaffaadha. Jalqaba wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos barreesseera Luqaasi. Tajaajila isaa, jireenya isaa, dhalachuu irraa jalqabee haga mirga abbaa isaatti deemuu kan fakkaatu wangeela keessatti seenaa Yesuus barreesse. Amma immoo ergaan kun Luqaasiif ergaa isa lammaffaadha. Teofiloosiif yoo barreessu jechuudha. Egaa lakkoofsa tokko haga 11 hojii ergamoota kanarratti Luqaas yoo barreessu waan sadii gurguddaatu tuqee jechuudha. Qabxii sadii kanarratti. Tokkoffaarratti Yesuus jiraataa ta'uusaa ibse. Gooftaan Yesuus Kiristoos jedhe Luqaas haala nama hin mamsiifneen with evidence, with clear evidence haala nama hin mamsiifneen በግልጽ maal godhe bartootatti if mul'ise guyyaa 40 if mul'ise waa'ee mootummaa Waaqaa isaan barsiise jedha. Maqaan Waaqaa ulfaatu. If mul'ise waa'ee mootummaa Waaqaa isaan barsiise. Yesuus jiraataa ta'uusaa dubbata asirratti. Haala nama hin mamsiisneen itti aanee immoo abdii hafuura qulqulluun kenne dubbata asirratti. Abdii hafuura qulqulluun kenne. Bartoonni 11 Yihuudaan already du'eera. Bartoonni 11 Yerusaalemitti walitti qabamanii addee jiranutti jalqaba hin sodaatina akka jedheen sana jalqaba isinitti meera. Ergasii waan inni jedheen isaan hin gaafatan. Gooftaa keenya yoo mootummaa Israa'el nu deebista jedhan. Mootummaa Israa'el yoo nu deebista jechuun isaanii yeroo sana garbummaa warra Roomaa jala waan turaniif mootummaa mataa isaanii hin qaban waan ta'eef isaan mootummaa biyya lafaa barbaadan inni garuu mootummaa bara baraa dhaabe. Mee ameen. Isaan gaafatanii jennaan gooftaan akkas jedheen hamma humna fudhattanutti jedheen. Isa sana gaaffii keessan sana jedhe Waaqayyo abbaan guyyaa fedha isaatti raawwataa ergasii akkuma fedha Waaqayyootti Israa'el bara 1948 irratti deebitee biyya taate. Bara 1948 waggaa kumoota baay'een dura Israa'el badde. Israa'el seenaan si addunyaarra badde. Iddoo lamatti qoodaman bara Solomoonii North Israel, Southern Israel yookaan Yihuudaa jedhamanii warri kaabaa
dhibba torbaaf digdamii lama dhaloota Kiristoosiin dura irratti warra Asooriitiin barbadeeffaman. Warri kibbaa warra Yihuudaa immoo 587 dhaloota Kiristoosiin dura warra Baabilooniitiin barbadeeffaman. Ergasii garuu mootummaa isaanii hin qaban turan. Ergasii dhaloota Kiristoosiitiin duuba bara 1948 irratti Israa'el lafa dur isaaniif kakatame san irratti biyya dhaaban. Fedhi Waaqayyoo guyyaa isaatti muummeffame jechuudha. Ganaa fi gooftaan maan jedheen isa sana Waaqi guyyaa fedha isaatti raawwataa jedheen. Haalleluuyaa. Akkuma san immoo 1948 irratti Israa'el biyya taate. Isin immoo jedheen egaa bartoota isaatiin. Isin immoo hamma humna fudhattanutti eessa tura? Yerusaalem jirtanii. Yerusaalem tura. Ergasii hafuurri qulqulluun hin dhufaa isinitti. Isin gubbaatti hafuurri qulqulluun hin dhufa. Erga hafuurri qulqulluun dhufeen booda Yerusaalemitti, Yihuudaatti, Samaariyaatti, hamma handaara lafaatti deemtanii dhuga baatuu koo hin taatu jedheen. Qabxiin lammaffaan Luqaas addee kanatti tuttuqee bakka kanarratti tuttuqee isa kana. Qabxiin inni sadaffaan inni dhumaa immoo gara Waaqaatti, gara Samayiitti, gara mirga abbaa isaatti Yesuus ol fudhatamuusaa Luqaas barreesse. Qabxii gurguddaa sadi kana asirratti barreesse. Yaada isaa guutummaatti yoo dubbistan immoo in argattu jechuudha. Kanaafuu gaa dhuguma gooftaan Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera jennee nuti warra isatti amannu afaan guuttannee dubbanna. Mee ameen. Mee ibsa jannoo godhame dhuguma jedhame. Gooftaan Yesuus jedhame du'aa ka'eera jedhame. Ani dhuga baatuudha jedhame. Haleluuyaa. Dhugaarra dhaabanne sagalee Waaqayyoorra dhaabanne isa kana